Teletoni. Maqaan koo Tasfaayee Dinqaan jedhama. Mana barumsa kana keessatti torba hanga 12 jalqabee anis kan itti baradhe gate ta'ee fi ana booddees ijoolleen koo saasumatti barattee hojii qabdee amma gaafa muddee 26 Teletoniin geggeeffama. Jarri nu barsiisnes fa'i jarri biyya alaa jirtan hiriyoonni keenya fa'i kan jarri nu wajjin baratan hundi iddoo kanatti argamtanii yookiin iddoo kanatti argamuu hin dandeenye lakkoofsa baankiitiin waan gumaachuu dandeessan hunda akka gumaattan isin affeera. Hojii kana immoo hojii diijitaal laayibireerii kan waliin hojjennee dhaloota dhufu immoo gara fuulduratti tarkaanfinee teekinooloojiitiin akka guddatan gochuudhaaf isin eegaa jirra. Isinis akka nu gargaartan jennee akka kooree gaamaaba mana barumsaattis kan ibsa isiniin kenna galatoomaan jedha. መምህር ክፍለ ማርያም በቀለ እባላለሁ። ያው በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ከ30 ዓመት በላይ ነው ያስተማርኩት እና ይሄ ትምህርት ቤት ድሮ በቾክ ያስተማርንበት ትምህርት ቤት ነው። እየቦነነብን አቧራ አሁን ደግሞ ዘመኑ አድጎ ቴክኖሎጂ ከፍታ ደረጃ ላይ የደረሰበት ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ አሁን ዲጂታል ላይብረሪ ለማቋቋም ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ልጆችንም ለዛ ለማብቃት ክሪኤቲቭ የሆኑ ልጆች ከዘመኑ ጋር አብሮ ሊጓዙ የሚችሉ ልጆችን ለማፍራት ትምህርት ቤቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ መሯሯጥ እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ 26 ላይ ባዛርና ቴሌቶን ለዚሁ ጉዳይ ማስፈጸሚያ ትምህርት ቤቱ አዘጋጅቷል። ስለዚህ ይሄንን ትምህርት ቤት መደገፍና ማቆም ያለብን እኛው ስለሆን አንደኛ በዚህ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ጓደኞቼም ነዋሪዎች በንግዱም በሌላም ስራ ላይ የተሳተፋችሁ ሁሉ በዚህ ባዛር ላይ ተገኝታችሁ በቴሌቶኑ እገዛ እንድታደርጉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያላችሁ ትልቅ ቦታ የያዛችሁ በአውሮፓ ቢሆን በአሜሪካ ቢሆን አውስትራሊያ ቢሆን ሌላም ቦታ ላይ ያላችሁ በሙሉ ለዚህ የዲጂታል ላይብረሪ መቋቋም የራሳችሁን አስተዋጽኦ አድርጋችሁ ይሄ ትውልድ እንዲጠቀምና አገር የሚገነቡ አገር የሚጠቅሙ ዜጋዎች እንዲወጡበት እንድታደርጉ የራሳችሁን ድርሻ እንድትወጡ በአጋሮ ህዝብ ስም ጠይቃችኋለሁ። My name is Hanan Abdulgani. I'm grade 11 student from Agaro Secondary School. We want you to support us for our digital library and thank you. Maqaan koo Faayitaa Hussein jedhama. Mana barumsaa Agaro sadarkaa lammaffaati. Muddee 26 2018 baazaarii waan qopheessineef irraa hin hafina. Mana barumsaa Agaro sadarkaa lammaffaatti sagantaa baazaarii fi teeleetoonii qophaa'e irratti muddee 26 jiraattonni magaalaa Agaro fi aanaa Gommaa akka nuuf argamtan kabajaan isin gaafanna. Sagantaa baazarii fi teeleetoonii akka waajjira barnootaatti qophaa'aa jiru keessa manneen barnootaa sadaffaatti qopheesse mana barumsaa guddicha akka magaalaa Aggarootti beekamtii addaa qabu mana barumsaa Aggaroo sadarkaa lammaffaa muddee 26 iftaan dhufuutti haala ho'aa ta'een ni gaggeeffama. Hawaasni magaalaa Aggaroo fi aanaa Gommaa mana barumsaa Aggaroo sadarkaa lammaffaa kanaan dura kan barattan kan barsiistan maatiin barattootaa hundi keessan sagantaa kanarratti akka nuuf argamtan kabaja guddaan affeeramtanii jirtu. Muddee 26 bara 2018 sagantaa addaa baazarii fi teeleetoonii mana barumsaa Aggaroo sadarkaa lammaffaatti qophaa'ee jira. Nurraa hin hafina. Namo biyya qaba biyyarraa dhadhatu